Duula cichoominaa kaayyoon waraanni bilisummaa Oromoo ammas tarkaanfiisaa jabeesse itti fufeera. Haaluma kanaan zooniilee Oromiyaa mara keessatti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfiisaa waraana faashistii PP irratti fudhatu jabeesse itti fufuun lola miilana gaggeessanis meeshaa gurguddaa diinarraa hiikkatee jira. Kunis yeroo ammaa kana diinatti yaaddoo guddaa ta'eera. Kanatti aansuun tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo duula cichoomina kaayyoon fudhate isin beeksisnaaf nu faana tura. Woboon godina Arsii lixaa aanaa gada basaasaa keessatti diina du'aa fi madoon adabeera. Irreef gaachanni uummata Oromoo woboon tarkaanfii ilaalisaa waraana faashistii PP irratti bakka cufatti fudhatu jabeessee jira. Jajjabeen woboo Cibraan Jaalladhii Gammadaa Leencotni gaara Cilaaluu maqaa sakattaa woboo jedhuun waraana faashistii PP godina Arsii lixaa aanaa gada basaasaatti bobbaate uummata raarsaa turte tarkaanfii boonsaa irratti fudhachuu beeksiseera. Haaluma kanaanis dheengadda gootichi sabaa woboon aanaa gada basaasaa ganda hulluuqoo iddoo addaa Asaabal jedhamutti ergamtuuwwan bilxiginnaa osoo isheen maqaa sakattaawoo jedhuun oliif gadi joortuu rasaasan goolee loltoota hedduu du'aa fi madoon adabuun gara magaalaa isheen irraa dhuftetti deebisee jira. Woboon lola ganama akkanaa qeellan wallaggaa aanaa sayyooti taasiin bireenii fi snaayipara hiikuun loltoota PPs booji'eera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii PP irratti fudhatu itti fufiinsa duula cichoomina kaayyoo godina qeellan wallaggaa aanaa sayyoo bakkoota sadii diina du'aa fi madoon adabeera. Lolaa har'a ganama bariin waraana maafiyaa bilxiginnaa bulchiinsa magaalaa Dulli irratti taasiin hedduu du'aa fi madoon adabuun injifannoo golobeera. Aanuma sayyoo gandaa eeshoo keessatti jajjabeen woboo tarkaanfii fudhateen 25 yoo boqachiisu 18 madeessu loltoota faashistii PP 10 harkaan qabee jira. Meeshaalee waraanaa PKM 2 snaayipara tokkoo fi AKM hedduu uffataa fi qophii waraanaa irraa hiikuun injifannoon golobeera. Lola bulchiinsa magaalaa dorgomee keessatti taasifamaa jiruunis injifannoon galmaa jiru yoo ta'u, lolli kun hanga gabaasni kun qindaa'etti hin xumuramin jiraachuun barameera. Gootichi sabaa woboon ba'aa wallaggaa aanaa haroo limmuu lixa shaggar aanaa dirree hincinnii fi kaabaa Oromiyaa godina walloo aanaa baatee keessatti diina du'aaf madoon adabuun meeshaalee waraanaa sirraa hiikeera. Ciqilee gabroomsaa sabarraa kaasee bilisummaa fi walabummaatti ummaticha ceesuuf jecha lubbuu isaa aarsaa gochuun lolaa hamaa diina waliin taasisaa kan jiru woboon falmaan sabichaa woboon bakkeewwan hedduutti injifannoo gonfachaa jira. Guyyaa kaleessaa woboon zoonii lixaa birgeediin faana eebbisaa addunyaa ba'aa wallaggaa aanaa haroo limmuu magaalaa aanichaa haroo keessatti lola jajjabduu gaggeessaa ooleen humna diinaa irraa 30 boqachiisuun madooda hedduun adabee waajjira poolisii aanichaa cabsuun hidhamaa gadi lakkisee jira. Gama meeshaatiinis PKM 2 AKM 17 fi boombii harkaa 11 hidhannoo 6 rasaasa hedduu fi meeshaalee waraanaa mooraa diinaa keessaa baasuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Akkasumas humna diinaa konkolaataa 10 aanaa giddaa ayyaanaa irraa humna dabalataa fiiguu irratti karaa kutuun du'aa fi madoon adabee of duuba deebisee jira. Akkasumas qurxeen woboo lixa shaggar aanaa dirree hincinnii keessatti diina maqaa sakattaawuun bobbaate ganda Abbaayii jedhamu keessatti tarkaanfii ilaalessaa guyyaa kaleessaa fudhateen akka baalatti gad harcaasuun du'aa fi madoon adabee jiraachuun beekameera. Itti dabaluun gaachanni sabaa woboon zoonii kaabaa godina walloo aanaa baatee bakka addaa Horrisoo jedhamutti kaleessa tarkaanfii fudhateen diina irraa 4 ajjeesee 4 boqachiise 9 immoo madeessuun konkolaataa ishee hojiin ala taasiseera. Woboon godina Gujii lixaa aanaa Bulee Horaatti diina du'aa fi madoon adabeera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa bobbaa duula cichoomina kaayyoon godina Gujii lixaa aanaa Bulee Horaa bakka baraatii seenuudhaan tarkaanfii edaa fudhateen injifannoo galmeesseera. Tarkaanfii waraana faashistii Itoophiyaa irratti fudhate kanaanis hedduu du'aa fi madoon adabee qawwee keem tokko irraa eeguun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasiseera. Woboon zoonii madda albuudaa waraana faashistii PP du'aa fi madoon adabuu beeksiseera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo madda albuudaa bobbaa duula cichoomina kaayyoon tarkaanfii waraana goolessituu PP irratti fudhatu itti fufuun humna waraana faashistii Abiyyi Ahmed kan maqaa sakatta'insa woboon bobbaate irratti miidhaa geessisee jira. Zoonii madda albuudaatti woboon birgeedii biiftuu bareech fi Cibraan lagaa dambii wal ta'uun tarkaanfii aanaa gooroo doolaa ganda haadha dhaddachaa iddoo addaa mana barumsaa Dabbunnaa jedhamuun beekamutti akkasumas aanaa sabbaa boruu ganda odee kalkalaa magaalaa dubbannaa haddii fudhateen waraana weerartuu PP irratti tarkaanfii fudhateen du'aa fi madoon adabee jira. Lola kanaanis woboon waraana faashistii PP booji'eera.
gabaasa dabalataan walitti deebinaa.